dirqiidhaan saba kee galakkise warra siin mormaraan ardhallee gaarummaa kee keessaan isaan adabee yaadamaa isa isaan marseerra cimsitee humna kee sirriit nu qabee akkuma waaqolii biroo si se'uun waan hamaa sirrattoo dubbatanii humna keessa guddaa mul'isi malee calliftee ija kee qofaan ilaalii. Keessa waaqolii kan biroo karaa beekumsa kamiin caalaa fi doorsisaa koo sodaachuu dhiiftanii kan soomaaf kadhattoof kennitaniif jechuun osoo sin beekin mootichi guddina kee morkee salphatiin dhifni isaa adabdeeta nama ijoollee kee boqonnaa dhorkee warra siin mormaraan ardhallee gaarummaa kee keessaan isaan adabee yaadamaa isa isaan marseerra cimsitee humna kee sirriit nu qabee akkuma waaqolii biroo si se'uun waan hamaa sirrattoo dubbatanii humna keessa guddaa mul'isi malee calliftee ija kee qofaan ilaalii. Barasaa olmooti saba kan kee ture sanat warri Filisxeem si mormee Goliyaadin ergataniif toluu mo'achuuf nama dhiiga qajeelotaan coomee jabina qamaaf muuxannoo lolaa yoo qabaate si'iin injifatame of tolummaan isaa biyyee nyaatee foon isaa allattootaaf laatame warra siin mormaraan ardhallee gaarummaa kee keessaan isaan adabee yaadamaa isa isaan marseerra cimsitee humna kee sirriit nu qabee akkuma waaqolii biroo si se'uun waan hamaa sirrattoo dubbatanii humna keessa guddaa mul'isi malee calliftee ija kee qofaan ilaalii.
sifi dhabuudhaan saba kee guyyaa rakkisan xiinxalleedhaan isaan ilaaltetta kaayyoo isaanii hamaa akka dhiisan isaan garuu dhiisuu hin filanne didanii mata jabummaadhaan itti fufan atis kana jalaa hin obsineef ne murteessite lafarra akka badan warra siin mormaraan ardhallee garummaa kee keessaan isaan adabee yaadamaa isa isaan marseerraa cimsitee humna keen sirriit nu qabee akkuma waaqolii biroo si se'u